nafatu mali sare kala jana baku sotake mata nasi barbate uniyo sitiyarata amma sana nafatu mali nafatu mali sare kala jana baku sotake mata nasi barbate uniyo sitiyarata amma sana nafatu mali nafatu mali sare kala jana baku sotake mata nasi barbate uniyo sitiyarata Indarbe, saninanahu, indarbe, saninanahu, indarbe, saninanahu, indarbe, saninanahu, indarbe. You know what?
Aku masih duduk nika guyana na guyana berarti afurul kullu saddetin wajibin jirakan mazar kabe yero kwarin kuno Kristin ulfani waaqayyo ti bulatera baay'ee waaqayyo sini bisu jechuun barbaada bisa hundi keessan iyyuu dabalaaf iti sagaleen natti dhaga'amaan jiru eebbi keessanis badaa natti dhaga'amaan jiru gurra kooti haa ta'u hin beeku itti eebbifamtaniitu taanaan mee kwaarii kana eebbisaa. Egaa namatti tola guyyaadhaa guyyaa ayyaanaati guyyaa addaati bara haaraadha dagatinaa sakal jechuun barbaada kallattiidhaan qophiin yeroo ammaa keerogiraafiidha ijoollee babbareedoo akkasitti miidhaganii egaa kan isaan qophaa'aa jiranii taraa yoom dhugaa maaliif warra gurguddaa dursitu naan jenna hin guddattu isinii akkasumatti guddanne nu isin deebisee nutti haaraa jiru. Haamileedhaan yoo ta'e malee moo asin baanu jechaa jiru beekaa ijoollee kanaaf haamilee yeroo isaanitti keerograafii nu dhiyeessanidha.
አምልኮ ይኸው ዝማሬ ይኸው ይኸው ጌታ ተቀበል አሽትተው ላንተ ክብር ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው በደረቅ ምድር ውሃ በሌለው አንተን አግኝቼ ተደስቻለሁ እርሳው በቃ ቆረጠ ጥሜ ዘመኔ ያልቃል በልምላሜ ነፍሴ ተመለመች 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 ጌታ ስላገኘች ተመለመች ተመለመች ይኸው አምልኮ ይኸው ዝማሬ ይኸው ይኸው ጌታ ተቀበል አሽትተው ለአንተ ክብር ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው Amin jiru lagi. Itu cara komunikasinya kita bis pasti luar dah, cuma ada. Tidak mana pula tapi jual kan. Ani sini jam. Hari itu kau di mana? Ini kita mana nak ni? Betul ni cara. Nak apa dulu benar? Kalau kau ada di mana jiru, atau jika berada pada jalan ni, nampak anda? Me diamond kan, bisa. Diamond boron gudda sani ka. Untuk kesan me diamond kan bisa. Guys, satu baru ada luka fuda, pasti rivakas. Di sana batu fuda, kanaf. Ibu muda tiada nu aja jabe sunjuk cubar pada mati sani tirisi. Iya ni kam kopi kenya kalau tima kopi kenya saya tanu tidak bina. Gara la batu tu dar bindura, nami cita kau lalu gak bapa kau tiru vira. Boleh sekian berikan, acias di atas sebuah negara pasti di isi dalam sembilan apa? Ambilan semacam ini. Bagaisan. Negara berdasarkan Happy New Year. Bagaisan. Ini lihat hari kebutuhan. Bagaisan. Akhirnya bagaisan. Untuk bagaisan. Aisyah akan tutudum tigesan ni bagaimana abrana gara gesan ni isinin terera kan ada gesan ni akan nagajar tukan falala darbu gesan harga dini la falala. Aje. Joman kena ada anum cuara kau badu kau ada di ujung mana rahu akai ada di nafsi lahar naga wakasin nage kalian nunta tahu jadi tu badu mari tajuk tegesa wakasin sikit pilih juga polisa bagian sebelah dua kalau bundar bencana barat dunia dukanai walau gani baju barat polisa suminya saju barat ini nama akamalnya lau yeronam ini nama jese ada cufla bakau ati sage sawol te siol fatera wangi yero jira tundu mati inya tinggal tsa itia di challisani bagian sebelah dua kalau bundar bencana sehingga urusan bisa madale singala Kailan bisa nurwala ini kamu di mamani awal faturat asa akan nunimnya selkenani Arjuna wat ayo jalan ke kamne himuna fafang ko yo bijun dan kamne isa tunu basi dukana ifaci dupatamen umunurat abagaji kale sakas mitire ya nama akaya dari naf malta sitargama mallaton nurwala cape famona nuni kandini kalau senundan de nyetuni kayaknya satu bulan orang ada untuk yang curu itu mungkin awak kayaknya duce isa nugama tu kamala tu duce ekaya sore tiada yang mereka ini cuma baru kaskuatu rumah kami tak ada
argatu. Yaa Yesuus miiltoo koo, yaa Yesuus miiltoo dhugaa, daawwitii kooti matiyoon sinaaleen of argaa, jiruuf jireenyi kan koo harka keetti naaf marga, infeetu bu'echa koo gaddi koo siifis gadda, miiltoo isa dhugaa koo jaalalli kee naaf adda, na caalaa naaf dhimmi taamisitu hojjete jiruu koo, maalan qabaree yaadoo dhimma keettis dhimmi koo, hoogganaa jireenya koo siin fide walaloo koo, isa na nagaa bolqe sibii qoose dhaqqa koo, isa nitti rakkadhes fayyuftee tamadaa koo, baadhee si gudhadhanna si dhugaasi ba'aa koo, si keessatti na farge erga hiikoo hiikoo koo, siinan karaa argadhe siin qarroomtes lubbuun koo, ati naaf dhiiguu keetti mirkanaa'e fayyuun koo, hiikoo koo sinnaaf ta'e galatoomi miiltoo koo, hiikoo koo sinnaaf ta'e galatoomi miiltoo koo. Waadaan manaa nabaaftee yoom nagatti bakkeetti akka namaa natti taate yoom nyaara natti guurteeti haalaan hin jijjiiramtu geeddiratti amal yaa Yesuus jaalallee koo nagaa koo keessaa bala miilteffannaan si qofa malee namni nama haala waanuma gatii hin qabnee midee nama laala Yesuus koo si malee miiltoo siriin eessa jira du'a boriin galatoo si jireenyaa jijjiira du'a boriin galatoo si jireenyaa jijjiira. Jallinaan qabu seerri bulchiisa keetu sirriidha na biraan nafni argi keessaa abbaa argin namiidha isanitti boqodhuudhaatti bori sanaaf miiltoo koo dhaadannaa kootti mati yaa Yesuus qabeenya koo adarraa gannanni isin atana dhiifnaan nan du'a ati na jalaa calleefnaan mogolee koon na bu'a namoota sirkaa baalan miidhamuu isaanii arge du'aan isaanii illee badee margatu irratti marge jireenya darabaarraa kanatu hin mijatu olii gadi raawwadhee siif of kenneera akka barbaadde na godhi raawwadhee siif of kenneera akka barbaadde na godhi. Egaa itti cimnu jabaannee gooftaatti dhabuuf argachuunis nun baasin isatti utuu isatti baanee waan qabataa dhabna bakkee keessatti hafnee bineensaan nyaatamna walaalammiin ta'ee murteessi yaada kee lafatti hirkistee jirtu deebisi garaa kee Yesuusin malee isaaf hirmaatan argattu in ulfaatta malee yoo biyyuun salphattu wangeela bukkeetti sicha qabattu adaraa akka gattu wangeela bukkeetti sicha qabattu adaraa akka gattu. Kan qoosu suura jiraateetti ni maarra inni hunda caala waaqa hunda gararraa hin qoosiyyaa lammii koo ibiddaan hin qoofamu gaafa ni dheekame eenyuyyuun baraaramu hayyootatu dadhabe saayintistoota gurguddoo humna isaanii caale waan isaan yaalanis hunduma isaa tuffatee akka koosiitti ilaale nama Afrikatti badee sammuu waaqatti hin talu hin goyyomnu dhugaadhumaaf jiraanna waaqa keenya humtuun caalu hin goyyomnu dhugaadhumaaf jiraanna waaqa keenya humtuun caalu. Egaa walaloo Muhammad xumureera bara koo Yesuusiif ansichan geerara silkinaaf dawalaa waamaanaaf heera dhugaan isaaf baay'ee Yesuusiin fayyeera barri 2014 bara nagaa bara gammachuu bara dhuunfaa bara